shakkiin qabu jechuudha. Okay. Inni lammaffaan jechuun minimization problem jechuudha. Graphical methodidhaan inni jalqaba reefu laallafami maximization jechuudha. Inni amma laalu deemu minimization. Minimization keenya jechuun inequality constraint kamiin adda baafanna mala greater than jechuun mallattoo akkanas garagalte tanaan adda baasa. Yookaan mean z keessime yookaan immoo mean z yoo jenne mallattoo kanaan minimization ta'uu adda baafna. Suppose amma fakkeenyaaf adda suppose amma fakkeenyaaf tilmaamnu machine shop has two different type of machine. Maashinii shoppii abba lamaa jira. Isaan keessaa maashinii tokko faayinnuun inni kaan ammoo maashinii lammaffaa faayinnu. Maal jechuun maal oomishuudhaaf productive irra tokko oomishuudhaaf jechuudha. Single product oomishuudhaaf maashinii lama fayyadamne jechuudha. This machine vary in amount of produced per hour. Maashiniin isaan lammaffaan kun maashinii maashintuun kun jechuudha. Maal producer per hour isaan maashinii haarii fayyadaman jechuudha. Lamaanuu maal isaan lamaan vary garagara jechuudha. Maashiniin waan hangam fayyadamu maashiniin tu ammallee maal wanni isaan fayyadamu maal ammallee garagara laabooraawurii itti fayyadamanillee garagara ammallee maaliin garagara koostii isaan ittiin oomishanillee maal sadeenuu maashiniin kun jechuudha. Waa sadeen kanaan garaagarummaa qaba jechuudha. Maal par amma kunis limitation kan nyamma sadda dabaa kun tokkoffaa limitation wanni nu limeen nu godhu haarii inni lammaffaa laabooraawurii sadaffaan ammallee cost operation kan nyaachu assume at least certain amount of produce must be produced. Dirqama waa sadiin kana fayyadamnee jechuudha. Waa sadiin kana fayyadamnee dirqama waan wayii tokko oomishuu qabnu produce amma tokko waan wayii oomishuu qabnu jechuudha. Dirqama waan oomishuu qabnu jira jechuudha. And we would like to utilize at least labor force farkaa qabnu waan itti fayyadamuu qabnu dirqama fayyadamnee waan wayii oomishuun dirqama keenya jechuudha. Ammeeshu how much should be utilized each machine in order to total cost? Utilize total cost farkaa qabnu kana fayyadamnee how much utilize machine keenya kana hangam takkatti fayyadamuu dandeenya kan jiru haalaallu jechuudha. Okay. Maal jenna amma maashiniin tokko kami maashinii unola maashin waani inni tiyaanoo maashin tuwen maashin waani eksi bakka buufachuu dandeenya resource amma iddoo kana maali resource use jira iddoo kana graafi gisee gateebilee kaasuun fayyadamnaa jechuudha. Iddoo kana immoo garuu limitation keenya itti fayyadamu naa jechuudha. Gaafa jechuudha solution kana ammoo garuu minimum requirement yoo xiqqaate per hour jechuudha produced hour itti fayyadamnu jechuudha product hour yoo xiqqaate meeqa jechuudha dhibbata ka ol ta'uu danda'a jechuudha. Garuu yoo xiqqaan isaa meeqa jechuudha dhibbata ka dirqama fayyadamuu qabda jechuudha. Waan oomisha kan single product sun oomishuudhaaf maal product jechuudha. Okay laabooraawurii hangam takka fayyadamuu qabna jechuudha. Yoo xiqqaate yoo niifi xiqqaate 15 ol fayyadamuu qabna. Reefu maal jenne yoo guddate asitti kan ilaalan max waan jee jiruuf iddoo garaagarummaa isaa gartanii kanaafuu iddoo kana maal saayinii maal akkana garagalaa jechuudha. Akkana garagalaa jechuudha jaallam kana jechuudha. Dirqama operation cost nuti fayyadamnu meeqa jechuudha. Kaniif x1 meeqa jechuudha 200 fi meeqa sorry 25 kan x2 machine 2 meeqa jechuudha kan x2 dha 30 jechuudha. Kanaafuu wanta abaabnu objective function linear programming model itti adeemsinu isa kanaan jechuudha 20x1 jennaan 20x1 asitoo meeqa jechuudha maal 20x2 garte 15x2 sorry. Ini lamfa laboratoriin keenya meeqa jechuudha. Laboratoriinis kun nuti 20 kana maaliif x1 jennee maashin 1 dha maal jenne x1 jennee dabaafanneen maashin 2 dhaafis asittis x2 jenneef isa kana hundu akkasii feena. Kanaafuu immoo garuu minimization waan ta'e minimization mallattoon karam garagaltii karaa kana jechuudha garagaltii jechuudha. Yoo xiqqaate akkas jechuudha. Dirqama x1 fi x2 maal ta'uu qabani 0 wajji wal qixa yookaan 0 irra guddaa ta'uu qabaniin. Sirra guddaa ta'uu qabani. Amma fakkeenyaaf objective function keenya akkamitti adda baasan yoo inni mean jenne z yookaan mean jenne dura kana barreeffachuu dandeessani minimization jechuu dandeessani wal qixa taa'een. Oo maal isin kana inni nu asitti yoo xiqqaate resource machine A dhaaf itti fayyadamna adda baafachuu qabna nula. Waasadiin kana miidhaa qabeenne maal operation keenya cost jechuudha. Dirqama maal minimization gaafate maaliif itti fayyadamne beeka kabajaan hordoftoota keenya cost itti fayyadamne baay'ee jechuudha. Cost itti irraa xiqqeessina jechuudha. Kanaafuu maashin waanidhaaf cost nuti itti baasuu dandeenyu yoo xiqqaate meeqa jechuudha. Maashinii qarshii 25 jechuudha $25 maashin biiraa immoo 30 jechuudha. Cost kana immoo kana fayyadamne productii keenya jechuudha maashin waan maashintu hamma oomishuu qabna kan jedhu adda baafannaa jechuudha. Kanaaf adda baafanna. Okay. Gaafa jechuun constraintii keenya adda baasnu jechuun constraintii keenya kunoo isa kana asitti akka isinii galuuf ishee kanarraa adamsu irreessi yaa beekamu akka isinii galuuf jechuun. Okay, kararisa fayyadamni isin agarsiisu. Okay, constraintii keenya asitti meeqa jechuudha. 20x1 idha asitti maal kun nuti constraint isa kanaa mi kunola isuma kana
suma kana jechuudha. Amma graphical method ጊዜ intercept keenyaa baanu equality inequality karaa equality ጊዜ qayyarree iddoon kun maal ta'a gaafa jennu equals to ta'a beeka iddoon kun equals to ta'a jechuudha. Maaliif gatii variable keenya adda baasuu decision variable keenya adda baasuu qabna jechuudha. x1 fi gatii x2 adda baasuu dirqama equals to goona jechuudha. Akka seera maatisii jechuudha. Kanaafuu dirqama maal goona 20 ween jenne gaammaatti ween yookaan leet jenna ween maal x1 keenya x1 is equals to 0 gaafa ta'e x1 keenya gaafa equals to 0 ta'e maal kun jechuun 0 jechuun diidama baay'isuu 0 meeq 0 ta'u x2 keenya meeqa jechuudha. x2 baasuudhaaf irra 15 goona. Kanaafuu meeqa jechuudha. Kanaafuu 6 tuqaa 6 akkas dhufa. Kanaafuu meeqa dhufe jechuudha. Diidama irra sadaffaa godhuu dandeenya jechuudha. Maaliif 15 maaliif dhibba kamii dhufe jenne dhibba irra 15 jechuun dhibba irra 15 jechuun gizeerree dirsimalee duwwaa tuqaa maal ta'a. Kanaafuu dhibba 5 meeqa diidama yoo ta'e dhibbi 5 meeqa diidama yoo ta'e 15 fi neeramti meeqa jechuudha 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu jechuun meeqa jechuudha x2 keenya meeqa gisee akkasii diidama irra 3 jechuudha. Diidama irra 3 jechuudha. Diidama irra 3 jechuudha. Akka isin galuuf jechuudha sitti ta'a waan ta'eef kana reefu barreessee ture osoo hin ilaalaa jiru. Sorry kanaaf karari kanaaf fayyadamu akka isin galu gisee goone jechuudha. Amma x2 leet jenna x1 keenya mallee yeroo x2 keenya 0 yoo ta'e x1 baasuudhaaf jechuudha. Kana jechuun 15 baay'isuu 0 jechuun meeqa ta'a 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu diidama kana jechuudha asitti meeqa irra diidama goona dhibbi diidamaaf gisee irra meeqa jechuudha 5 jechuudha. Kana biraa dhufnu ammallee x1 keenya gaafa 0 ta'e x2 meeqa jechuudha. Kun amma gisee x1 0 ta'e maal 2 baay'isuu 0 ni bade jechuudha. Kanaafuu asitti jechuudha 3 qofaan nu hafaa jechuudha. Irra 3 jechuu dandeenya jechuudha. Kun jechuudha 3 giseedhaame x2 keenya meeqa jechuudha 15 meeqa 5 jechuudha. Ammallee jechuudha gaafa x2 keenya x1 baasuudhaaf dirqama x2 keenya 0 gaafa inni 3 baay'isuu 0 meeqa 0 man ta'u. Kanaafuu jechuudha 15 yeroo 2 jechuudha 7.5 dhufa jechuudha. Kunooti jechuudha. Amma abaabnu amma wanta keenya kaasnu giraafii keenya gaafa kaasnu jechuudha. Giraafii keenya gaafa kaasnu constraint isa jalqabaa biraa dhufu. Constraint isa jalqabaa x1 keenya 0 gaafa ta'e kan amma let x1 asitti maal jenne x1 yaa jennuuni asitti immoo garuu x2 yaa jennuuni x2 gisee jenne x1 keenya 0 gisee akkana gaafa xumne 0 jechuun iddoo kanaa beekamu jechuudha. Keenya 0 x2 keenya meeqan diidama irra 3 jenna. Diidama irra 3 jechuun iddoo kanaa ta'u diidama irra 3 iddoo kanaa ta'u diidama irra 3 iddoo kanaa ta'u akkee asuma dhufnu ammallee gaafa x2 keenya 0 gisee x1 daa baalla x2 keenya 0 jechuun meeqa x1 meeqa maal 0 x2 keenya jechuun akkana gisee dhufne 0 gaafa x1 keenya meeqa jee 5 jechuun iddoo kanaa ta'u iddoo kana yoo inni isa lamaan kana maali wal qunnamsiifnaa jechuu kanatti wal qunnamsiifna. Let inni lammaffaa biree gisee dhufne gaafa jechuu x1 keenya 0 laala. x1 sentuun isa jiru kuma x1 keenya 0 jechuun akkana gaafa dhufne 0 x2 meeqa inni 5 jechuun iddoo kana jechuudha. Iddoo kana 5 jennu amma fakkeenya 5 yoo inni iddoo kana jechuun gaafa x1 keenya 7.5 jennu x2 keenya 0 x2 keenya 0 jechuun akkana gisee dhufne maal x1 7.5 jechuun iddoo kana jechuun kana asii jechuun 7.5 jennu iddoo. Kanaafuu sarara lamaan kana kam goona wal qunnamsiifnaa jechuudha. Sarara lamaan kan qunnamsiifna. Karam amma isaa constraint meeqa qabna si beeka lama qofa qabna waan ta'eef lama qofa qabna. Kun jechuun nan negativity variable jenna. Isaan kun jechuun dirqama waan ta'u qabu waan ta'eef akka constraint fudhachuu qabdan jechuudha. Gaafa ni fi jechuun reefa maximization akka negativne jechuudha. Amma immoo karam dibamu jechuudha. Amma immoo dirqama karam dibamu qaba ifi all karaa greater than waan jee jiruuf amma greater than jenna. Kanaafuu constraint jalqabaa reefu dibna kan isa kana jechuudha. Ol dibame jechuunis akkana ol dibame jechuudha. Akkana ol dibame jechuudha. Akkana ol dibame jechuudha. Inni kun jechuudha sarara isaa. Inni itti aanu karam dibame jechuudha. Inni itti aanu karam dibama. Inni itti aanu karam dibama. Inni constraint kunis karam dibamu ol dibamu. Kunis ol dibamu. Maaliif greater than waan ta'eef yookaan minimization waan ta'eef jechuudha. Minimization waan ta'eef ol dibame jechuudha. Isaan lamaanuu fiisa birrijinii adda baasuun kan dirqama jechuudha. Fiisa birrijinii adda baasuun fiisa birrijinii gaafa adda baasu iddoon sararri kunis sarara as keessaanii qaba waan ta'eef dirqama karam dhufa
akkana dhufeetiti akkana ta'e akkana maqaa jechuudha. Bakki isaan itti wal gahan feasible region iddoo kanaa jechuudha. Feasible region keenya iddoo kana jechuudha. Iddoo kun maal jennaan feasible region dha jennaan jechuudha. Kanaafuu kunno kanaaf iddoo kana jechuudha bakka tana A jennuun qubee A yoo bakka buufanne iddoo isaan lama sarara lama godhatu kun B yoo jenne iddoo kana immoo maal jenna C jennaan jechuudha. C jennaan jechuudha. Kanaaf asitti A asitti B asitti C jechuu dandeenya jechuudha. Asitti C jechuu dandeenya jechuudha. Okay, feasible region ni karaa kamii jechuudha. Kanaafuu iddoo kana sararummaan mala jechuudha. Kanaaf dirqama feasible region kan iddoo kana ta'a jechuudha. As dhufee as ta'a. Kun kanaati sarara as keessatti ni argama. Asinis ni argama jechuudha. Iddoon isaan tulquunnaman iddoo kana jechuudha minimization. Okay. Amma jechuudha pointii A dhamu pointii B dhamu pointii C tututu maal nu godha minimum cost qaba kan jennee adda baafannaa jechuudha. Kanaaf pointii A meeqa jechuudha. Pointii A gaafa jennu pointiin iddoo kanarra meeqa gaafa eegsituun x1 kan 0 eegsituun meeqa jechuudha. 20 kanaaf jechuudha. Seentuu jalqabaa irratti 0 gooneeti inni itti aanu seentuu lamaffaa meeqa jechuudha. 20 irra 3 jechuudha. 20 irra 3 goonaa jechuudha. 20 irra 3 goonaa jechuudha. Okay, 20 irra 3 so pointii B biraa dhulu pointii B dirqama dalagu qabna jechuudha. Seera maatisiitiin iddoo isaan wal qunnaman kun sarara lamaan irratti wal tuqee waan ta'eef dalagu qabna jechuudha. Gaafa hojjennu jechuudha. Kakanaame variabiliin isaa kakanaame kan jalqaba hojjenne x1 dha kan jalqaba hojjenne meeqa jechuudha 20 jechuudha. Isa kana 20 jenna. Kami dalena kan 20 x1 jenna. 20 x1 ida'u 15 x2 15 sorry ga isiniif gala jedhi yaad x2 barreessuu barbaade sunde yaannummaan isaa isin yaa galu wal qixa ta'a meeqa jenna 100 wal qixa ta'a 100. Akkamiti gatii value isaan lamaan kanaaf innaa kan jiru. Okay, kana biraa dhunu ammaas jechuudha. Isa kanneen kunoo sarara kamii jechuudha. Ani value isaa meeqa jechuudha isa kana jechuudha. Kanaafuu ammallee amma karaa 20 dha kun immoo 2x1 jechuudha. Isuma kana jechuudha 2x1 yookaan akka isin mul'atuuf asitti ilaaluu dandeessu jechuudha. 2x1 bakka isaan sararri isaan wal quunnaman jechuudha 2x1 ida'u 3x2 wal qixa ta'a meeqa inni wal qixa ta'a meeqa 15. Okay. Dirqama variabilii kan nyaatan jechuudha nama deebisuu qabna jechuudha. Okay. Isa kana dalaguudhaaf dirqama maal goona kun meeqa 20 dha jechuudha. Lakkoofsi tokko wayiitiin baay'isnee dirqama isaa lamaan kan wal fakkeessuu qabna jechuudha. Waliin dhaamsuu jechuudha. Dirqama isaa kana fakkeessuudhaan maayinus meeqaan hin baay'isuu qaba maayinus 10 hin baay'isuu qaba jechuudha. Isa constraint isa lammaffaa kun diidama waan ta'eef isa kana wajjin qixxeessu. Dirqama giseen even kudhan minus 10 times 20 jechuun minus meeqa ta'a minus 20 x1 hin ta'u minus 20 x1 okay minus 10 times 3 jechuun minus ta'a iddoon kun kan plus ta'e karaa minus jedhamu meeqa jechuun minus 30 meeqa ta'a minus 30 maal ta'a x2 ta'a minus 30 x2 wal qixa ta'a minus 30 x2 wal qixa ta'a meeqa jechuun okay minus 10 times kana jechuun minus meeqa ta'a jechuun minus 150 ta'a jechuudha. Kan daganee hojii hojjetamee seera kana akka yaa'inuu jechuudha. Okay, gaafa san jechuudha. Gaafa kana jechuudha. Okay, isa kana yooniin inni irraa godhu ta'e isa lammaaf amma kun jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha jijjiiramee jira waan ta'eef kun ni badaa jechuudha. Inni kun jechuudha karaa jijjiiree jira waan ta'eef ni badee jechuudha. Okay, inni kun gisee badee jechuudha. Ana dirqama kam godhuu qabna gaafa san jechuudha maal godhuu qabna jechuudha dirqama gaafa san maal godhuu qabna minus gisee isaan lamaan kana walitti idaan jechuudha. Lakkoo constraint si jalqabaatiif kan lammaffaa jechuudha. Kun jechuudha 20 idoo kana jechuun x1 maal kun positive waan ta'eef kun negative waan ta'eef wal dhaamse jechuudha. Kana jechuun asitti meeqa 30 qabna asitti meeqa 15 x2 qabna jechuudha. Kanaafuu 30x2 plus 15x2 jechuun meeqa negative meeqa 15 negative 15 maal ta'u jechuudha negative 15 x2 hafa jechuudha. x2 meeqa hafa jechuudha x2 negative 15 x2 wal qixa ta'a ammallee kanaa jechuudha. Waan under 50 dhibba idoo dhibba tokko 50 negative gisee godhe negative meeqa hafa jechuudha negative meeqa nurratti hafa negative meeqa 50tu nurratti hafa jechuudha. Kana jechuudha irra amma jechuudha gatii x2 beekaa x1 asii waliin ballee badee jira waan ta'eef x2 gatii x2 harkannaa beekaa gisee irra 15 gootan jechuudha irra 15 gootan. Okay, 15 jechuudha 50 kana gisee ni 15 furtan jechuudha 50 15 gisee gootan meeqa jechuudha 3.3 dhufaa jechuudha. Kanaafuu x2 meeqa jechuudha x2 kan wal qixa ta'a jenna x2 kan wal qixa ta'a 3.3 dhufaa jechuudha. 3.33 jechaa deema
Okay, amma asittis negatiiva qaba beeka. Asin negatiiva irra 15 asitti negatiiva irra 15 jechuudha. Kanaafuu negatiivaan asii wal laamsa asitti negatiivaan wal laamsa jechuudha. Kanaafuu meeqa pozitiiva meeqa ta'a 3 ta'a jechuudha. Okay. Gatii x1 giseen argadde. Gatii x2 immoo constraint keenya kan jalqabaa kana osoo inni dalaguun nu barbaadu bakkuma fedhetti haa naqu. Fadhu kanatti haa naqu gatii wal maqatan ofii jechuudha. Okay, kanuma jalqabaa kana yoo inni naqe gatii meeqaan argadde x1 intiin argadde beeka. Gatii x2 giseen barbaadu jechuudha. Asin jaa 20 jaalala. Gatii x1 giseen barbaadu jechuudha. 20 x1 in jaa asitti iddoo kana 20 beeka. 20 x1 ida'uun jaan 15 x2 argadde machitti baay'isuun jaan akkanatti ammattuu banee 3 baay'is. 3 wal qixa ta'a meeqa jechuudha asitti 100 jechuudha. Okay. Inni kun giseen fi jechuudha 15 baay'isuu 15 baay'isuu 3 meeqa jechuudha 40 fi isaan kan giseen 20 ammallee 20 x1 wal qixa plus 40 fi 9 ta'a jechuudha 15 baay'isuu tuqaa 3 49 tuqaa meeqa jechuudha 49 tuqaa 9 dhufa wal qixa ta'a meeqa jechuudha 100 jechuudha. Okay, isa kana dirqama variable isa kana qophatan fachuu waan qabnuuf kana chaate barsinu. Isa kan irrisuu dhibbata akka gisee goonime jechuudha 50 tuqaa duwwaa 5 dhufa jechuudha. Gisee kida barsina meeqaan asitti ofasatte jechuudha irra 20 jechuudha irra 20 goone jechuudha. Irra 20 jechuudha asitti meeqaan irrisuu ennaa 49 gisee kida barsina meeqa ta'a jechuudha irra 20 gisee 50 tuqaa duwwaa 5 hiruu 20 gaafa goone jechuudha meeqa jechuudha 2 tuqaa 5 dhufa jechuudha. 2 tuqaa 5 dhufa kaasi daleenee argannu kun maali gatii x1 jechuudha. X1 kan meeqa jechuudha x1 kan 2 tuqaa 5 yoo ta'e x2 meeqa kana mas barreessina kana kun 3 tuqaa 3 si bira gisee dhufnemu point inni itti dhaabbatu kun meeqa jechuudha gaafa x2 kan 0 ta'e x1 meeqa 7 tuqaa 5 karaa buufinnee jechuudha 7 tuqaa 5 kun iddoo kanam waas. Kanaaf amma karaa teebilii kaasutti ayyaanu jechuudha. Corner pointoota meeqa qabna A B C qabna beeka. Kanaaf cornerii A enna cornerii B cornerii C A dhaab jechuudha corneriin keenya kun kana B dhaab jechuudha lakkoofsi kana kun variabiliin keenya kun sirriinti keenya kana jechuudha. Okay, is maximum kaayyoon keenya maal inni minimization bakka jechuudha gatii x1 dha gisee hunda sfnn asintinen gatii x2 sfn A dhaafaanee no A jechuun 0 kana finnee gisee bakka tana go 25 baay'isuu 0 jechuun 0 ta'a. Kanaafuu 20 irra 3 meeqa 20 yeroo 3 jechuun 3 tuqaa 6 tuqaa 6 torba ta'a jechuudha. Baay'isuu ennaan 30 meeqa jechuun 200 dhufaa 200. Maaliif kun asitti 0 baay'inaan 200 jechuudha. 0 ettan feetan 0 ida'uu 200 meeqa jechuudha 200 B biraa dhufnu bakka 2.5 kan x1 biraa geessinu. Okay, 25 baay'isuu 2 tuqaa 5 ettan 62 tuqaa 5 dhufa. Okay, asaadhu B biraa x2 biraa dhufnu gogoon 20 x2 sento x2 korna x2 kan asitti hagalchinu 62 tuqaa 5 jennee 62 tuqaa 5 3 tuqaa 3 baay'isuu 30 meeqa jechuudha 99 tuqaa meeqa jechuudha 9 jechuudha. Gisee isaan lamaan kana pointii waan harkatti walitti dabaltan meeqa jechuudha 162 dhufaa tuqaa 5 dhufee jechuudha. C biraa dhufnu C bira gisee dhufnu x1 meeqa 7 tuqaa 5 jechuudha 25 baay'isuu 7 tuqaa 5 meeqa jechuudha 187 tuqaa 5 dhufee jechuudha. Ida'uu eetan 0 baay'isuu 30 gisee 0 gisee walitti isaan qabu kana jechuun 0 baay'inaan kun ifiifuu 30 baay'isuu 0 jechuun 0 mata. Kanaafuu meeqa jechuudha 187 tuqaa 5. Okay, kaayyoon keenya maal jenna miin jenna maal koostii kaayyoon amma isaan kana keessaa jechuudha profitii keenya kana keessaa jechuudha konsireensii daleenii akka koordineetii keenya kana asii walitti daleenii kana keessaa isa kamtu xiqqisha isatiin keessaa pointii meeqa jechuudha biitu xiqqoodha jechuudha meeqaan jechuudha innoo 162 tuqaa 5 wiixii xiqqoo jechuudha. Kanaafuu maal jenna kaampaaniin keenya kun x1 meeqa oomishuu qaba x1 2 tuqaa 5 oomishuu qaba x2 meeqa oomishuu qaba x2 3 tuqaa x2 meeqa oomishuu qaba 3 tuqaa 3 oomishuu qaba jechuudha. Kanaafuu gaafa san profitiin keenya meeqa jechuudha gaafa san koostiin keenya meeqa koostii xiqqishaa ofirraa xiqqeessuu barbaanname 162 tuqaa 5 jechuudha.